jirtu akkaataa callee itti hojjetanii fi meeshaalee ittiin hojjettu jedhanii har'a callee kan hojjechuu seedha. Elellaas qabaa, callee adii gurraattii fi calleen biraa bifti maal jedhama? Wanti jala na barreessa akkasiin jedha. Kina har'a kan hojjechuudha. Namoonni yeroo baay'ee meeshaalee ittiin hojjettullee nutti mijettanii kinoo jirbiin ani ittiin hojjedhu kana naayiloon tiriit jedhama. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee tokko bareedaadha. Calleedhumaa fi kama calleen ittiin hojjetamu maqasiin kana. Kabiraa immoo lilmee kinoo kana fayyadama. Lilmeen baay'ee dheeraadha. Calleen immoo calleen kiyya lilmee mooniin lilmee akka callee keessaniitiin calleen baay'ee xixiqqaa ta'e akkuma calleen inni ol caaluuni calleen an hojjedhu callee Jaapaaniiti. Kinoo maqaa isaa yoo barreeffatan argachuu dandeessu. Mul'ata jedhee yaada. Matisano Beats Japan jedhama. Kinoo kana saayiziin isaa walqixaa, wannoon isaa immoo tuyyuu bakka geengoodha. Baay'ee tokko babbareedaadha siniin jedha. Kun immoo elellaadha. Elellaa namni hin beekne hin jirtanii. Akkasii amma lilmee callee itti godhannaa. Calleen jechuun calleen baay'ee qaqal'oo waan hin ta'iniif lilmee kiyya meeshaa ittiin godhullee osoo hin taane akkanumatti itti godhaanii. Kinoo itti godhee jira. Kalaas lilmee itti godhadhee jira. Amma niin jalqabna. Callee firee takka qofa fudhattanii yaa Rabbi kaameraan na ilaalaa. Jabeessitanii hiitu. Sana booda callee si afur fudhattu. Kinoo callee si afur fudhee jira. Amma mooniin callee lakkoofnee dirra 1 2 3 arfaffaa irratti dirra jechuu. Callee arfaffaa irratti dirra. Kinoo kana fakkaata. Amma callee 3 qofa fudhanna. 3 ammas 1 2 3 arfaffaa irratti dirra. Sadii 1 2 3 arfaffaa irratti dirra. Ammas 1 2 3 arfaffaa irratti dirra.
Okey, kinoo kana fakkaataa. Ammas achiitii gadi yoo deebinu callee 4 fudhannaa. 1, 2, 3, 4. Amma maal seetanii callee 3 dirree isaanii isa jidduu keessaa jechuudha. Isa jidduu keessaati irratti irra. Ni mul'ata? Ni mul'ata inshaallah. Sirri mul'ata. Eeyyan isa jidduu keessaati irratti irra takkara tarree jechuu. Yeroo jalqabaa irraa 4 fudhannaa. Yeroo gadi deebinu immoo 3. Jidduu keessa 3 qofa fayyadamna. Jalqabaa 4 fudhannee amma 3 qofa fudhannaa. Isuma jidduu keessaati dirra ammas. Sirri mul'ata. Akkasii isteeppii makana yoo hordoftanii salphumatti callee diruu dandeessan. Akkasumatti gadi xumurraa. Kinoo kana fakkaata. Amma mooniin isa kana jalqabna. Kana hojjechuu jalqabna jechuu kinoo isa giddee keessaa kana. Isteeppii mana hojjedhu kana hordofaa. Callee gurraacha tokko, adii tokko, gurraacha tokko fudhannee asii isa giddee kana keessaatii jalqabna jechuu. Diizaayinii isaanii adiin asaadha. Adii 4 fudhannee amma gurraacha tokko, adii 2. Adii 2, gurraacha tokko. Isteeppii makana hordofaa. Adii 3. Adii 4. Gurraacha tokko, adii 2. Ammoo isteeppii sadaffaa bifa kana fayyadamna. Calanqisaa garuu hin ifu, dukkanaa'aa bifti isaa. Adii tokko, kalarii kana tokko.
maqaa kalarii kanaa naa barreessaa. Adii 2 gurraacha 1. Ammamoon adii 2 gurraacha 1 adii 1 callee 4 waan ta'eef. Ammamoon ifa kanaa fi kalarii kanaa fi adii 2 bifti isaa gooldis miti beeku maqaa isaa. Adii 2 kalarii kana 1 adii 2 gurraacha 1. Ammamoon adii 3 fi gurraacha 1. Adii 3 fi gurraacha 1. Adii 2 fi kalarii kana 1. Adii duwwaa 3 kalarii kanaa fi adii 2 adii 4 fi gurraacha 1. Adii 3 fi gurraacha 1. Sorry. Adii 2 fi kalarii kana 1. Kalarii kana 1 fi adii 2. Gurraacha 1 adii 2. Dizaayinii xumuruu kaane adii 4 adii 2 gurraacha 1. Adii qulqulluu 3.
gurraacha tokko, adii lama. Adii afurii, adii lama, gurraacha tokko. Gurraacha tokko, adii lama. Dizaayiniin xumuramee jira. Kan itti aanu akkamitti jalqabna yoo jettanii isallee tokkotti isinii dabala. Amman dizaayinii lammattaatti tarraa tartiibuma isteepima kana hordofaa. Adii afur, adii sadii, akkuma duraa jechuu, akkuma duraa sanitti deemtan, akkuma ka yeroo jalqabaa deemnetti jechuu. Ammas gurraacha tokko, adii tokko, gurraacha tokko, akkuma yeroo jalqabaa jechuu. Akkanaa isa lammaffaatitti aanaa irraa akkasumatti deemtan jechuu. Isteepima duraatiin jechuu. Yoo ol jala dabarsitan isin jalaa bada diizaayiniin isaa. Adii afur, adii afur. Caafa irratti yeroo hundaa yeroo jalaa ol deebitan ta'e yeroo gubbarraa gad deebitan afur afur fayyadamtu. Gurraacha tokko, adii lama. Isuma hojjannee kan hojjetaa jira ammas. Adii lama, gurraacha tokko. Adii sadii, adii afur, gurraacha tokko, adii lama. Isteepii lammaffaa sadaffaa jechuu. Kalarii kana adii tokko, ammallee kalarii mataan adii lama, gurraacha tokko. Adii lama, gurraacha tokko,
adii tokko, kalarii kana tokko, adii lama, akkanumatti itti fuftanii haga dhumaatitti adii lama, kalarii kana tokko, adii lama, gurraacha tokko, kinoo kana fakkaata. Steeppii isaa eegdanii yoo jettanii diizaayinii isaa isin jalaan bada. Kinoo calleen kana fakkaata. Amma immoo akkamitti elellaa akka itti gootanii isinitti argisiisa. Kinoo elellaa kana akkamitti akka itti godhamu isinitti agarsiisa. Okay, callee adii 6, gurraacha 5, bifa kanas 5, kalarii kanarraas 5. Okay, amma immoo elellaa tokkoon fudhannaa. Okay, asirraatii deebina bifa kana 5, gurraacha 5, adii 6, adii ammasitti 6 fudhannee kaane deebinee 4 fudhanna. Okay, amman dirraa sirratti jechuudha, akkuma duraatitti jechuudha. Okay, argitanii kenna. Jal'isnee steeppii keenya eeggannee akkuma duraatitti ol deebinaa. Diizaayiniin keenya osoo nu jalaan banne. Okay, akkasumatti ol deebinaa. Okay, diizaayinii keenya akka itti aanutti akkuma duraatitti deemna. Gurraacha tokko, adii tokko, gurraacha tokko ammas. Okay, adii 3, okay, akkuma duraatitti deemna. Adii 4, gurraacha tokko, adii 2, adii 2, gurraacha tokko, adii 3, akka wal isin jalaa hanqanne wanti beekuu qabdan kinoo asirratti dibsitu. Kan argitanii asirratti dibsitu.
ammasuma irratti dhaabaa marsaatti aanu naga deddeebinutti nagaannaa tura.